Ashama harka fuudhee akkam jirtan obboleewwan koo nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu an obboleettiin keessaa nagaa guuturraafaa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaalladha deebi'ee dhufee jira akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha viidiyoo kana namni nagarra hin jirtanii ani beeku dhugaa rabbii jalqaba yoo argu anillee jechuudha akkuma namoota kaawwanii hedduu takka rifadhe maaliif jennaanii dhugaa ani piraankiiwwan hedduus argee beeka wanti pirankii akka kana na rifaasisellee hin jiru jechuudha maaliif osoo bakka micayyoo sanii taanee hojjettanii yoo gammattanii ilaaltan jechuudha hedduu takka ulfaata haa ta'u malee mootuyyuu wanti isheen amma jettuu fi haalli pirankii sanaas immootu kallattii biraatiin gara dhugaatiitti jijjiiramee jira jechuudha maaliif yeroon kana isiniin jedhu micayyoon kun jalqabumayyuu jaalala yookaas immoo isarraa qabdii haa ta'u malee inni garuu kallattii biraatiin dhufee pirankii ishee gochuuf ka'ee wantichi garuu deebi'ee gara ishee gara lubbuu baasutti yookaas immoo gara miidhatti godha jechuudha maaliif jennaan har'aa micayyoon suni namni maallaan jedha addabaabayii bal'aa irratti waan akkasii jilbiinfatee dhugaanatti fakkeessee ka'ee ani yoo boru maatii koo akkamittiin ilaala ija akkamiitiin jaara sana yookaas immoo maaliif uummata bal'aadha akkuma agartan mangada guddaa irratti waan ta'eef baay'ee ulfaata dhugaa ogoo pirankii kana walirratti hojjetan laalanii toonii osoo haala sasalphaa maaliif jennaanii osoo keessattuu yoo micayyoo sana yookaan manatti karaa guddaa bakka namootiin hedduu micayyoo kana arganitti ta'uu baate hamma ta'e tokko dhumarra pirankidha soo jedheenillee bi'aansi hamma ta'e tokko hamma sana hamma qoricha dhuguu hin geessu ture jechuudha. Haa ta'u malee mootuu isheen jalqabuma suuyuu lapheerraa inni jaalala isaa qaba jettee turte. Kanaaf akka inni ijoollee qabus hin beekti. Hunduma isaayyuu baasee dubbachuun sodaadhe malee kana durayyuu jaalalan sirra qaba. Si jaaladheen jira kana durayyuu. Gaafa ati akkasinaan jettu mootuyyuu dhuguma waaqayyo kan laphee kootii naa dhagee jedheeni jettee jirti dhugaan sin hin jedha maaliif ani mana yaalaa ciistee gana gaafachuu dhaqan viidiyoo sana ilaalee jechuudha ani hedduu takka hin beekuun ulfaata maaliif jennaani viidiyoo sana namoonni baay'een illee irraa kutanii baasanii bakkitti hojjetan hin jira garuu mootu xiqqoon ulfaata maaliif isheenis musliima innis musliima bakka sanatti mootuyyuu hamma ta'e tokko isheen rifeensa isheetti shafanattee hin jirtu waan ta'eef viidiyoo sana fidee irraa kuteellee irra dubbachuu hin dandeenye garuu bakka sanatti jechuun an dhugaan si jaaladhame maaliif akkasina goote hedduun si jaaladha dhugaashin jettu baay'ee tokko nama rartee dhugaa rabbii jechuudha maaliif itti faradu dubartiidha jaalala isa irraa haa qabaattu jaalalli isarraa ishee qabee haa jiraatu malee hin gaafanne beektanii garuu mootu isaan kallattii biraatiin gaafa waaqayyoon immoo kallaphee isheetirraa sana akka ifa ba'u gochuuf ka'u piraankiin itti dhufanii isheen immootu jalqabumaa waan jaalala dhugaa lapheerraa qabduuf isaaf jechuudha piraankii jedhuun illee amanuu hin dandeenye ammallee yoo na fuute yoo ati na fuute malee ani ofan ajjeesaa hin jiraadhu maal jedhee maatii koo argaa jetti dhugaa rabbii hedduu takka maaliif jennaanii hin beekani dhugaa piraankiin kun bakka tokko tokkotti baay'ee miidhallee ni qaba maaliif gara caalu jechuudha amma osoo akkuma qoricha dhugdeedhaan kanaanii maaliif lubbuun ishee darbee gaabbii akkamii maal ta'a wanti jedhamu tokko namoonni baay'een hin beeku dhugaa rabbii hin ulfaata. Kanaaf gizee pirankii hojjetan haala sasalphaa osoo ta'e maaliif keessattuu odoo mangada guddaa irratti yookaas immoo bakka namoonni hedduun argamanitti ta'uu baate hamma ta'e tokko pirankii ta'uu sana hin amanti ture jechuudha garuu kuni mangada guddaa irratti jilbiifatee gaafa akkas jedhuuni natti heerumtaa gaafa jedhuun sana isheen jalqabumayyuu baastee hin dubbanne malee nama jaalala laphee irraa qabduudha isaaf jechuudha kanaaf dubbiin gara biraatitti garagaree jira. Haati manaasaa immoo asii sirrii miti eeyyee piraankichi illee akkamitti namni pirankii akkasii namarratti raawwata osoo mana ta'ee akkuma namoonni baay'een jedhu kana jechaa jirti. Haa ta'u malee micayyoon kun dhugaa karaa kanaan akkanumatti jettee diddee jennaanii dirqama wanti godhamu hin jiru maaliif fuudhuu qaba sanas jiraachisuu qaba dhugaa akka kootti jechuudha maaliif har'a micayyoo kana ati obboleettii anaaf xinnoo yookaan obboleettii naa gadii naa taata malee ani waan kana tasuma hin yaadda jedhee hin beeku
jedhaan jechuudha. Ani baay'een si guddise akka obboleessa kee hangafaatti naannawaa tokkotti guddannee waggaanni jedhuuni maaliif isheen baastee hin dubbanne malee kana dura iyyuu lapheerra hin qaba jettee ni jirti. Jaalalli mootu nama guddaa yookaas immoo nama ijoollee qabaate dhiisee miti. Jaalalli akkuma lapheerra dhufeetti nama irraa qabu yookaas immoo nama irraa nama qabu qaba waan ta'eef kanaaf isheen irraa qabamtee jirti. Ijoollees qabaate dhiisee hin beeku asitti illee dhiifama naa godhaati maaliif amantii tokko waan ta'eef yookaas immoo nayyama waan ta'eef amantiin isaanii jechuudha. Isheen illee musliiman illee musliima waan ta'eef sana wajjin jiraachisuu qaba akka gama kootti. Kuni ilaalcha dhuunfaa kootiiti yoo iddoo goggorellee dhiifama naa godha asitti jechuudha. Malee mucayyoo kana piraankiidha jedhanii dhufee har'a sammuu ishee jeeqee maaliif kana booda isheen keessa ishiitti konfiidensii godhattee namoota fuuldura baatee deemuun itti ulfaata beektanii maaliifi dhugaa seetetti sirriitti gammachuudhaan guutamte battala sanatti osoo nu ta'ee hojjedha ilaalamee bakka sanatti baay'ee tokko ulfaata rabbi baay'ee tokko ulfaata sirriitti ulfaata jechuudha osoo ana ta'e osoo jettanii bakka sana buutanii haltanii murtoo akkamiin ofirratti fudhadha sana booda namni sun hundi natti kolfee namni sun hundi akkasitti ijatti na fudhatee boru dhaabbadheen deemamoo maalan godha waan jedhu tokkotu keessaan dhufa keessattuu immoo dubartoonni kabajaa yookaas immoo kabajaa ofii namni maal nuun jedhaadhaaf iddoo guddaa sababa kenninuuf sirriitti waan akkasii sana sammuu keenyatti jechuudha seefii goonuuf jechuudha maaliif saalfiidhaaf boroo jechuudha isheen amma mucayyoon kun mangada irratti dheengadda akkas jedhanii siikoo piraankiidhaaf dhugaa seetee akkasitti gammaddee booda akkas taatee akka nama maraatee taate mana hoo jedhanii maaltu itti dhaga'ama odoo isinis ta'e maaltu isinitti dhaga'ama. Kanaaf walumaa galatti ani akka nama tokkootitti maaliif jennaani piraankii gaafa walirratti hojjettanii haa ta'u malee osoo haala salphaa tokko ta'een maaliif haala darbee amma kana lubbuu namaa miidhuu ga'utti osoo ta'uu baate maaliif keessattuu walumaa galatti dogoggorri piraankii sanaa eessattiin jedha haa ta'u jalqaba yaada akkasii yaadanii jiru immoo ergee yaadanii immoo mangada guddaa bal'aa yookaas immoo bakka namoonni hedduun argamutti ta'uu hin qabu ture jechuudha. Mucayyoo suni hamma kana ija namoota fuulduratti amma sana jechuudha. Gaarummaa hin qabu. Piraankii ta'ee osoo jiru osoo iddoo suni namoota hedduu fuulduratti ta'uu baate baay'ee gaariidha. Haa ta'u malee walumaa galatti piraankichi baay'ee ulfaataadha. Piraankii sirriitti cimaa jechuudha. Piraankii akkana ijoollee keenya irratti osoo hin taane warra alaatti yookaan yuutuubaroota biyyoota biraati irratti argeeraan gisee tokko jechuudha. Baay'ee ulfaata. Dhugaan isiniin jedha. Piraankii suni argee ture kana dura jechuudha. Mucayyoon suni silkii darbattee mucaa akkas jedhee piraankii irra dalage sana silkiidhaan adda dhooste. Mucaa silkii addatti darbatte mucaan dhiigni irra gadi yaa'e jechuudha. Viidiyoo yuutuuba irratti kan ilaale waan sana jechuudha. Kanaaf waan kana as garagaree gaafa gara nama keenyatti irratti ilaalamu hundaa'u isheen hamma harkaan kabalte sanuyyuu osoo namoota adda addaati waan ammasii xiqqoo sana osoo hin taane tarkaanfii guddaa fudhachuudhaan yookaas immoo dhakaaf gadi fuudhee gajjadhee dhakaa lafaa fuudheetiin mucaa sanaa rukutuu dandeessi jechuudha. Garuu immoo namoonni sin qabanii kanaaf walumaa galatti piraankii sun ulfaataadha akka gama kootti jechuudha. Akka nama dhuunfaa tokkotti piraankii sun ulfaataadha. Piraankii sasalphaa walirratti hojjedha yoo hojjettan illee haa ta'u malee mootutu bakka akkasitti namoonni sababamee jirutti osoo ta'uu baate hamma ta'e tokko piraankii ta'uu isaa in amanti. Wanni irra caalatti immoo mucayyoo kana miidhee jalqaba nama sanaaf nama piraankii ishee irratti dalagaa jiru kanaaf jaalala dhugaa laphee irra qabaachuu isheeti. Kana kan ishee miidhe jechuudha. Kanaaf isaan qaldiin itti dhufan garuu isheen immoo dhugaa laphee irraa qabdi ture. Kanaaf walitti dhufee maal ta'e mucayyoon suni akka lubbuu ofii balleessitu yookaas immoo akka qoricha dhugdu kan taasise waan kanaa jechuudha. Kanaaf ani akka dhuunfaa kootti jiraachisuu qaba lamaan iyyuu jechuudha. Maaliif homaa godhamuu hin danda'amu. Qaldiidhaan itti dhufan illee booda deebi'ee wanti kuni gara guddaatti siquu danda'a waan ta'eef jiraachisuu lamaan isaaniiyyuu isheellee fuudhee haadha ijoollee isaa kan duraallee jiraachisuu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti obboleewwan koo jechuudha. Maaliif namni piraankii dhiisaa osoo jedhame tasumayyuu hin dhiisu amma namootatti sirriitti suusii yookaan barmoota itti ta'ee jira waan ta'eef wanti kun namoonni baay'ee nama yoo ilaaltan Itoophiyaa keessatti jechuudha yuutuubaroonni waa'uma piraankiidhaan wal qabate kanaan yeroo baay'ee viidiyoo kan dalagan waan ta'eef kanaaf osoo dhiisaa wanti kun ulfaata jettaniis hin dhiisanii. Eenyumtuu dhiisuu hin danda'u. Hundumti keenya iyyuu har'a hin dhiisna jenna. Gisee biraan mootu tasuma gidiraa gaafa yookaan wantoota tonkolii tokko yaadnu oduun kee yabalu piraankii godhe jennees yaadna achi kaanee nama sana piraankii irra dalagna. Garuu piraankiin sun piraankii sasalphaa ta'uu qaba. Hanamma kana sammuu namaa akkanatti saayikoloojii namaa miidhuu danda'u ta'uu hin qabu.
akka gama kootti jechuudha. Egaa obboleewwan kiyyaa maaliif namoonni baay'een akka ilaalcha isaaniitti yaada baay'ee kallattii garaagaraatiin yaada irratti kennan garuu gara caalu koomintii jalatti illee sirriitti ilaale jechuudhaan viidiyoo isa lammataa mana yaalaa yookaas immoo kanaaf viidiyoo isa lammataa irratti jechuudha inni qoricha dhugde gaafa jedhaniin hin amanne qalbii itti fakkaate yookaas immoo waan isheen deebistee piraankii irratti dalagdu itti fakkaate garuu mootu dhugaadhuma isheetii achi ciistee yookaan bakka gulukoosiin itti sakkaamee jiruttu iyyuu ol jettee hamma sana akka sanatti argaa kan barbaadu wanti ishiin hin jedhin hin jiru. Kanaaf akkuma amma ijoolleen bukkee jiranii bakka rakkoon qabu kana booda si fuudhamla mana jiranii sana tarii akkasitti goyoomsinee kana booda gooshin achi kaatee fayyite mootu yaada sana dagachiisnuu danda'a jedhanii yaaduus danda'u hin beekamu garuutu wanti kun immootu waan qalbiiti yookiin ta'uu miti maaliif dhugaan isheen laphee irra qabdu suni duraan sirriitti waan dhuguma jaalattuuf laphee ishee irratti anfantee yookaan immoo dhoksitee turteerti har'a garuu qalbii fakkeessanii waan itti dhufanii fi isheen hin dagatti natti fakkaatu lammaffaan mootummaan namni maallaan jedhaadha maatiin koo obboleewwan koo yookaas immoo namoonni adda-baabee isa irratti argisu maallaan jedhaadhaaf mucayyoon kun sirriidha dhuguma of miidhuu dandeessi. Kanaafuu walumaa galatti ani akka gama kootti dogoggorri isaan bira walumaa galatti jechuudha akkuma namoonni kaan itti faradanitti dogoggorri isaanuma bira jira. Kanaaf mucayyoon kun immoo sababa kanaan taasumayyuu miidhaan tokko irra gahuu hin qabu jedhanii akka gama kootti jechuudha. Maaliif osoo laphee irra qabdu itti baafattee iyyuu hin jenneeni ofiif dhaqeetiin jedheeni jennaan immoo isheen kan laphee ishee irra suni naaf dhugoomeera jettee gammachuudhaan akkasitti guutamtee as deebisee dhiifama naa godhi piraankii irra dalage gaafa jedhuuni. Amanuullee hin dandeenyes mootuu namni yeroo sanatti taragaaggayeetuma dhuguma piraankiidha jedhee taragaaggaye namummaa isaatti immoo deebi'a isinitti hin fakkaatin jechuudha namni kamiyyuu jechuudha. Egaa obboleewwan kiyyaa maaliif jennaan kallattii baay'eedhaan ilaalla waa'een piraankii kun namoota hedduu kan mana isaanii jireenya isaanii yeroo dheeraa nama waggaa meeqa wajjin jiraate kan diigaa jiru kanuma argaa jirru jechuudha namoota hedduu kan walitti buusaa jiru jechuudha. Kanaaf haala sasalphaa osuma ta'eeyyuu jechuudha. Haala sasalphaadhaan osoo ta'e wayyaa maaliif waan jireenya namaa diigu viidiyoon suni yoo baay'ate maallaqa wacii ji'a takkaa hin taanedha kan isaanii fidu haa ta'u malee mootu jireenya isaanii diiguun sanaaf maallaqa amma sanaatiif jedhame jireenya ofii diiguun gaarummaa hin qabu namaan illee walitti bu'u namallee miidhuun sababbii sanaan namni miidhamuun gaarummaa hin qabu jechuudha maaliif haala sasalphaa ta'e tokkoon osoo ta'e baay'ee gaariidhaan jedhaanii akka gama kootti jechuudha. Maaliif akkasii hin godhinaa jechuuf akkuma jalqaba isinii kaasee eenyumtuu hin dhiisuu itti baratee jira. Kanaaf haala sasalphaa ta'een akka nama hin miinetti jechuudha. Walirratti dalagaa yoo dalagdanis piraankii jechuudha. Kanaaf amma akka kana ulfaatutti immoo amma lubbuu namaa dabarsuu ga'utti immoo baay'ee ulfaataadha. Isheedhaaf osoo hin taane nuyi dubartoonni bakka ishee sana buunee osoo ishee taanee hojjannee gaafa of gammanne ulfaataadha nama kamiifiyyuu jechuudha. Kanaaf dogoggorri warruma piraankii mucayyoo kanarratti dalagee bira jira jedhee yaadaan akka gama kootitti. Egaa namoonni baay'eenis immoo akka ilaalcha keessaniitti namni maaliif akka ilaalcha isaatiitti irraa dubbata waan kamiyyuu sababbii ta'eef jechuudha. Kanaaf waan akkasii kana waan isin miidhu waan boru jireenya keessan booressuu yookaan jireenya keessan diiguu danda'u. Tasuma jalqaba waan sana hojjechuudhaan duratti waan akkas godhee boru wanti kun yoo karaa kanaan natti garagareeyoo jireenya koo diiguu danda'a akkasumas immoo abbaa ijoollee ta'ee yookaas immoo haadha manaa osoo qabu waan kana yoon godhe mucayyoon kun dhuguma jettee tooni yoo boru ganna dhiisuu diddee waan jedhu tokko itti yaaduu qaban ture dura jechuudha. Maaliif osoo haadha manaa osoo ijoollee qabu addabaabayii irratti akkasitti jilbiifatee naaf natti heerumtaa jedhee gaafachuun suni tokkoffaa haadhi manaa kan kosuu yoo waan kana agartee hammam ta'e jechuudha. Maaliif dubartiin eenyumtuyyuu nin beektanii maaf piraankiidhaan jenneen jechuudha. Aaruu hin dhiistu haadhi manaasaa kan jalqaba mana jirtu kan ijoollee qabdullee jechuudha. Maaliif waan kana pirankii dhabduma jedheeyyuu kallattii kanaan sirrii miti jettee akkuma ammarraa dubbataa jirtu kun dubbataa jirti ammallee jechuudha. Kanaaf jalqaba itti yaaduu qaban ture jechuudha. Wanti kun dogoggora hin fidamu hin fidu boru jireenya koo booressuu danda'amu hin danda'u waan jedhu tokko tilmaamanii osoo ta'ee mucayyoon kunillee har'a sababa isaaniitiin rakkoo kana keessa hin galtu. Isaanis immoo innis immootu haadha manaas akka mana jirtuun illee walitti hin bu'u jechuudha. Maaliif isheenis amma dhugumatti eenyumtuyyuu abbaan mana keessan isinirratti fuudhaniiti biraa osoo isin hin jedhee ishin jettan kuni beekamaadha. Ammootu mucayyoon kun immoo namoonni baay'een immoo jechuudha. Maaliif mucayyoon kun dhuguma parsantii 100% akkuma kana jettee jaalala dhugaatii isaaf qabdi jalqaba dursitee yoo ta'e akkuma amma jettu kanatti dhuguma yoo ta'e mucayyoon kun sababa isaatiin miidhamuu hin qabdu.
fuudhee jiraachisuu lamaan isaaniitu jechuudha. Maaliif sababa isaatiin lubbuun nama tokko lafa ka'ee darbuu hin qabu jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa walumaa galatti piraankii ulfaataa baay'ee ulfaataadha. Ani piraankiiwwan hedduu ilaalee jira. Piraankiin amma sanatti ulfaata hin jiru. Maaliif jennaan hin beekani akka isheen itti rifattee mucaa sana kaballaadhaan itti yookaas immoo rukuchaadhaaf itti fiigdu isa guyyaa jalqabaa irratti. Isa guyyaa lammaffaa immoo bakka mana yaalaa isheen jirtutti dhaqee gaafachuu yoo dhaqu immoo achi ol utaaltee siree irraa akkas ta'aa jirtutti ani hin beeku dhugaa. Maaliif jennaani baay'ee ulfaata. Garuu dhiifamaa wanta bira darbamuu miti kuni yoo gaafii laphee isheerraa maddee gaafii laphee isheerraa sun deebi'eef malee jechuudha. Kanaaf jalqabaan yoo ilaalu itti fardeen ture mucayyoon jechuudha. Maaliif akkamitti sijjammar odoo mucaa qabu osoo ijoollee qabu ogguunis natti heeruma jedhee itti jilbifatu sana akka qoosaa ta'e maaf itti fakkaachuu dide. Maaliif akkamitti namni haadha manaa ijoollee qabu tokko sin fuudhanaan jedha jedhee jettee too gaafiin sammuu ishee keessa dhufuu dide jedhee yaadeen ture jechuudha. Garuu isheen maaltu dafee ishee mo'atee jaalala isaaf qabdu sana jaalala jalqabaa laphee isheerra turetu ishee mo'atee dhugaa itti fakkaate. Maaliif bakka tokkotti miti waan ofii keessanii hawwitanii yookaas immoo laphee keessanirraa qabdan namni waan hawweessilumayyuu hin argatu mitire waan akkasii sana hawwitanii laphee keessanirra osoo jiru gaafa namni sinne isaaf jettanii laphee keessanirratti hawwii qabdan sun immoo dhufee waan akkasii sin gaafatu waan kan dhuguma waaqayyo gara koo fidee laata jettanii gammachuudhaan guuttamtan jechuudha. Akkuma mucayyoo kanaa jechuudha. Maaliif sirriitti kan isheen gammachuudhaan guuttamte jechuudha. Garuu immoo sagandii keessatti deebisee immoo gaafa inni piraankiidha jedhuuni baay'ee tokko ulfaata. Rabbii baay'ee tokko ulfaata hin beekani. Maal akka taate namootuma hedduu kanuma argaa jirtan kanaadha in ulfaata. Bakka sanatti dubartiidhaaf kuni waan ulfaataadha. Kanaaf nama hin jaallannu nama hin jaalatina jechuudhaaf uumama rabbii sababa ta'eef uuma godhuun hin danda'amu. Namni jaalatee miti waan sana kan keessa isaatitti faxxaroo yookaas immoo laphee isaatirratti kan dursee waan sana yaada akkasii fidu ofii isaatiif waan godhatee miti. Kuni hojii rabbiiti. Walumaa galatti ani piraankiin kuni ulfaataadhaan jedha. Egaa obboleewwan kiyyaa isinillee bakkan dogoggoretti dogoggorri kee kana dogoggorteerta jedhaati. Maaliif nama ta'ee namni foon uffate namni dogoggoriin hin jiru sababii ta'eef dogoggora koo nan sirreeffadha. Koomentii jalatti dogoggora koo na barreessaa. Yaadawwan garaagaraa illee qabaattan akkasuma yaada bal'aa koomentii jala naaf kaa'aa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraan walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha. Egaa obboleettii keenya waaqayyoon dandeettii isheedhaaf haa kennu. Walumaa galatti akka godhetti waan kana keessa akka ofiisaatti dhaqee harka ofiif dhiibeetti of geetetti lamaan isaaniiyyuu jiraachisuu haadha manaa isaa kan duraas ishee ammallee fuudhee jiraachisuu qaba. Maaliif jaalalli umurii hin filatu, bifa hin filatu, waan kamiinuu hin filatu jaalalli jechuudha. Namni filatee yookaas immoo qabeenyaan akkasuma bifa maallaqaan filatee miti kan nama jaalatu kuni waan kennaa rabbii ta'ee nama kamiyyuu kan jiru waan ta'eef kanaaf kuni dogoggora isaa immoo akkuma godhetti ofiisaatti sirreeffachuu qaban jedha. Ani akka nama tokkotti kun ilaalcha kooti yoo dogoggora dhiifama naa godhaan isiniin jedha. Turtii gaariin isiniin jedha obboleewwan koo baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja nagaan naaf turaadha baay'ee.